awalin tura. Akki gurbaan reefu jedheewwa. Akkaaniin beekutti yaa gaggeessaani nama kabajaa qabuu fi kannan admini. Warreettan adminii qabdanii maalummaan nama sanaa osoo hin galini calliftee biroo koo gad nama hin buusinii akkuma gurbaan reefu jedhe walalootti hin jijjiireefi. الله أكبر تكبير الله أكبر خبود دللي جنبوسنا يا ربي هيه Asmilladhaa gaayis gara xiyyallaalaa arras dhufee jira walaleessaan qallaan sagantaa kanarra nagoonaan afeerraa kabajeetiin dhufee waamicha jaalalaa hundummaan keessanuu dhiiraas ta'ee dhalaan sagantaa tootana kottatti buhara namni gariin faansuutuma qoflaa sagantaan arraatun hedduudha bareeddi irratti argame walaleessaan qashtiin keessummoota hedduu dhawaaman asitti qopheesseetiin dhufe walaloo buhaartii jecha babbareedaa qindeessee walitti naan je'een gadda kantiibaan Saa'udii walaleessaa Musaaf jabaadhu mangisti. Manaa masa'e. Yaa Rabbi الله Zaahira badhi. أكبر تكبير الله أكبر أروم أفان مرموتين سنجي Honnu walaleessi afaan Arabaatiin jeebar. Silaa akkas je'ee naamureeti. Alaah dubbiin tolte Iya, gaggeessaa mangisti. guyyaa sana na irraanfatin. Allahu Akkaan. Akbar waliin deemnan siin jee bordoo kiyya fudhe. Jabaa bagana gaannutti. Ana on dubbanne gaafa san. Alaah dubbiin tolte sila akkas je'ee naamureeti keetii alaah dubbiin tolte gaggeessaa mangisti. Insha Allah hawwiin tiyyanaaf guutamtii akkasi hawwiidha malee dhugaa miti. Akkamiin yaa fayyadu qabdi. Allahu Akbar ayyee anilleen hawween jira itti guutee dhiingaa kiyya sanis hin hirrisin jee hawween jira sirriitti. Akkaan. Akkamiin yaa fayyanuuf qabdanii hedduudhaan jaalladha ustaazota diinii bismillaa ja'eetiin yeroo hundumaa walaloo barreesseen asitti argama. Bismillaan tun furtuu waa hundaati walaloo fi dacwaan isiidhaan bareeddi bismillaadha yoomuu qolfiin dubbii tootii na afeerraan namni sagantaa irratti bismillaan jalqabuun hogguu itti fuftii. Irra itti aansuun ammas Khaaliqa Qoomootii hin dagadhu wallaahi galata isaati. Alhamdulillahi faaruun isaa malti gara keenya ergi rahmaan koo rasuula Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam abbaa fadhe caala gaafa guyyaa boruu yaa Rabbi yaa Allah hollaasaa na godhuudhaan sirra kajeela. Haajaa teessa. Allahu Akbar. Allahu Akbar wallahi anilleen inshallah. Haajaa teessan rabbiin koo haa godhu tamaam keessummoonni keenya hundummaanuu welcome. Namni isin caalu eessayyuu hin jiru ustaazonni diinii dhiiga kiyyattiru afeerraa kabajuun eeyyin kanas jiru. Baga nagaan dhuftan hundi keessan nooru diinii barachuudhaaf warri baatan biyya. Mana namaa taa'uun baafattan qaariyaa yoo harkattan nyaattan yoo dhabdellee taayaa ijji imimmaanii garaatuun na booyaa. Ustaazonni keenya warri onlaayinii abishiraa barana teessanii taraani ganaadha boorcee fi mallallee baaftanii. Allahu Akbar. Awoo kiyya tokko ol deemuu ni deegartanii marqaa takka nuu godhin jeen gartanii sadi deeman. Allahu Akbar. Oliin hin qaba jedheetiin. Nyaataa fi dhugaatiin amma isiniif dhufa waan isiniif tolaa nyaachuun itti fufa namni hundi arra nyaata likki quufa foon korbeessaa qabnaa duyda feetus tafa waan garaa si jiisuus irra duyda faafa alah mee abbaan markazaa na dhagayaa jirta hedduudha laffa'ee gaggeessaan sagantaa lallabutti jira ayyaanis ni garta nyaata babbareedaa abul islaam kanaaf fida wanni inni likki jaallatu haniida foon diddiimaa fidaaf ni jaallata keekii irraa dhiisu wayyaa hin barbaadu tuqi akkasuma Allahu Akbar. Awaati jiraadhu siin jee ilaal afaan kee boogana quraan ma dubbadhu. Allahu Akbar. Awoon manaa himte marqaa takka ni madhee bar duraanii shuuroo dhuma takka naa godhaa jedheetiin awoon man manaa himte boo. akkaan warri eebbifamtan hundinuu koongira ha qur'aanaa fi huruufaas
gammada abshira dhaamsa tokkoon qabaamee dhagayaanarraa hundummaan keessanuu kan dhiiraaf shamara diin rabbii baradhaa ja'a dhaamsi kiyya biraa mee baniitii laali biraa zar qur'aana rabbiin keenya guddaan ni je'e jarana hal yastawi alladhiina ya'lamuuna walladhiina laa ya'lamuuna hiikkaasaa dhagayaa hin tahinaa gowwaa namni baratee fi kan hin baratin wahii wal qixxaawa. Yoo shamara taates diin rabbii baradhu nafsii fi shayxaana uktii toomoo hadhu haga tafsiiraatti qara ija baadhu gaafaaniif xumurte adiina gaafadhu manguddoo ergatee ana kasi fuudhu. Abuu Islaam faan erga Allahu Akbar. Takka jirti haruma gaafatamnaan beekatu takka jirti. Laal deebisuu baadhu anaafsi. Allahu Akbar. Na gaafadhu deebi. Keessaa sagantaa sayyiban sa'ingaa wanni nan dubbadhe dharaa miti dhuga. Dubartii akkamita namni jaallatu naaf odeessita mitanni dhiirti filattu an akka kiyyatti ta diinii caalchiftu waanuma hundarra ta diinii jaalattu ammaasis dubartii rabbii sii sodaattu murteessine chaabbaatti dhoyne mul'attu namni hundi biltiif isii haa filatu ammoo dubartii diinii hin beeyne dubartii wallaaltu ammaas tan bareenne dubartii fokkattu hin fuudhin takkasii gandaan dhaquun taatu dhugaadhaame. Allahu Akbar. Intaatu ganda dhattee fa'aa salaanni meeqa itti bare ollaa dhattee bakka jechuudha gartanii bakka silaa namni wanni ta'u salaanni magriibaa meeqa itti afurfaa salaattee namni nama qoofne hintaatu wallahi. Allahu Akbar. Rabbiin keenya guddaan arshirratti ol tahe abbaa markazaa kanaatu barnallee booji'e ustaaz Abdul Haakimii Leencayooniin je'e hin kijibne dhugaa sirrumannaa ta'e habiibii hooqaalii yaa rabbiin faaye eelba ilmaan keetii bagatti siin gahee ustaaz Abdul Haakim dhugumaan mangistii naan ja'an gonkumaa huu hin qabu histii haalaan nama gaarii akkaan dhagahetti odeeffannoon tiyya gara laafa jetti. Gaggeessaa akkuma onneen na dhawatte wallee ustaaz Abdul Hakim irraa jaalalti na qabdi. Siin baana Allahu Akbar. Dhiisi gara isaatii itti ilaala garmalaal ilmaansa. Allahu Akbar. siin baana habiibi. Siin baana habiibi gaggeessaa sagantaa jeeyin ustaaza kana Musa si jaalata ngurrumatti. Rabbiif jecha. Allahu Akbar. San anuu sin jaalladhane wayisa qofaadhe ati qofti jaalladhane jaalala godhu san barra nu hundinuu hay lubbuu siin jedhu wallahi san taana namman siin jaaka. Allahu Akbar. Walaleessaa Musaaba mala qabeessaa nama diin baratu hunda jajjabeessaa ta qur'aana buuftee dhufeetiin dhaadheessaa sa'a 24 tateessu markaza warra qur'aana buuse likkumattiin faarsaa dantaadha nannaqu rabbii qonna baasaa qur'aana xumuran nuuraddiiniif beeysaan itti dabaluudhaan mubaarik hambassaan congratulation oluma hawaasaa aasiyaatu arra qur'aana xumura haalaaf amallisii hedduu namatti tola namni akka isii mee eessuma jira. Siin baana Aasiyaa jabduu akka dhiira abbaa fadhe caaltaa deemi gara dura faaruu alaabaatu maqaa kan jijjiirraan jedhan. Allahu Akbar. Subhanallah hayyee. Allahu Amiira Akbar. tokkoffaan mee kottaa wal barii. Amiira tokkoffaan mee kottu wal barii muniiraa ja'amti bar markazaaf qaalii umriin of dheeressi rabbii kiyya gaarii siifaa kannu rabbiin qabeenya halaalii makiinaan bobbahii xayyaaraan nu galii eeyyeen baranu malikkin nuutu jaari yeroo xiqqoo booda uktitiyya qaalii sibira dalagaan siin jaaman suurii. Heertan abbaan qabeenyaa sana. Allahu Akbar. Allahu Waliin si Akbar. Hayyee. barsiisaan. Waliin si barsiisaan lammaffaa Amiiraa isii guyyaa irraa quraana xumuraa kana qofaa miti taate ispoonsaraa Aishaa maqaan sii baraadha jaalalaa haalaaf amallisii hedduu namatti tola ta namaaf rifattu jabdu akka sibiilaa waan dasna ja'urraa namaaf laafta garaa namni akka Aishaa mee eessuma jira siin baana Aishaa qalbiinas deebita nuuf jiraadhu qaalii tahii haadha gootaa ilmaan kan kee hundi haa tahan hayyoota. Umriis nuuf dheeradhu jiraadhu waggoota takka teetii tana laalle biyya hunda takka illeen hin jirtu barattaa Kanada.
أميرة أما سيس الله يوسف أكبر. أبشر تجار، إن تجار مسكين أما ما سيس مو يوسف مالي. أميرة إن تجار صدفة أبشر. أخي الله يقالي أكبر. براتي جبا أما سيس يوسف أميرة صدفة أخي يقالي براتي جبا خانو قفا متيمس بريدا أدويته هند أنا الدارا غدا قريتش دينا سا نرى رجيادا مقا خو دغهون قفتي سانيف جيادا شرطا في خورلين الدوغة لتوما براتوني هندي جرات داغا خما إدو برات الرانا قدام مسكولي نجي أن ترى أمة فكري جلتين إيجا جرى خوش فيري حاجانا دم. وبالله التوفيق والسلام والله عليكم حاجانا دم. أتيس بيت إيجا جبا مسكولا. هاي حاجان هادو سنجاني بيك.